Godina Baalee aanaa Ciroo barattuun suuraan ishee argamtu kuni barattuu Arfaasee Asaffaa jedhamti. Barattuun kuni mana addee Kaasach jedhamtu keessa otoo teessoo daa'ima kootti gorora tufte jechuudhaan qaama ishee irraa miidhaa geessiftee. Hooggantuun mana barumsaa Gujii dhimma kana maal irraa geessiteettaa? Mirga daa'immanii aanaa Coroos maal irraa geessiteettaa? Daa'imni kunis eessa akka jirtu amma sa'aatii kanatti waan irraa beeknu hin jiru. Daa'ima kana bakka agartanittis yoo ta'e akkasumas maatii isheetis yoo ta'e iddoon ishiin jirtu barbaadamuu qaba. Akkasumallee warri sooshaal miidiyaa kana irratti argitan sagalee taanee fi daa'ima kana akka barbaannuuf dhaamsa kiyya isiniif dabarsee jira. Nagaa Waaqa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Isinillee akka nagaa qabdan abdii fi amantiin qaba Waaqayyo bira. Tole guyyaa irraa kana maal qabattee dhuftee naan jechuun keessa hin oolu. Akkuma inni dura isinii dubbisee akkuma kun suuraa asirratti argaa jirtan kun waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa Waaqayyootiif jechuudha. Daa'imti suuraa asirratti argaa jirtan kuni daa'ima barattuudha. Haa taatu malee mana namaa keessadha kan ishiin jiraattu. Ani haadha isheellee abbaa isheellee maatii isheellee hin beeku jechuudha. Garuu sooshaal miidiyaa kanarratti argee yeroo namni poostii godhu akkasumallee yeroo namni irraa dudubbatu arge jechuudha. Daa'imni kun barattuu kutaa 6ti. Haa ta'u malee mana namaa keessa jiraachaa jirti. Garuu odoo isheen mana namaa keessa jiraachaa jirtu haati ishee bira jirtu yookaan maatiin ishee bira jirtu sun daa'ima kiyya irratti gorora tufte jechuudhaan reebicha hamaa kanarraan geessee qaama ishii kana akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana waan kana irratti raawwattee daa'ima kana baaftee karaa irratti gattee jechuudha. Iddoo ishee jirtu amma namni tokkollee namni irraa beeku tokkollee hin jiru jechuudha. Sooshaal miidiyaa kana irratti waliin darbatamaa jira. Ani waan irratti hojjedhee fi garuu maal akka ta'e beektu daa'ima kana namni tokko osoo daa'ima dhalee of jalaa qabu osoo daa'ima guddisaa jiru jechuudha. Akkamitti daa'ima namaa irratti waan akkanaa waan hamaa waan cigaasaa kana hojjeta? Isheenuu daa'ima jechuudha. Dogoggoruu hin dandeessi. Hin dogoggorti jechuudha. Daa'imti sajjammar daqiiqaatti waliin loluu namni wajjiniin jiraatu jechuudha. Keessattuu daa'imti waan barbaadde wal gochuu dandeessi. Garuu isheen jechuudha yoo kana haadha ishii yoo kana abboo kana irra hin jirre yoo kana abbaas irra hin jirre jechuudha. Daa'ima kana reebdee waanuma hunda irratti raawwattee daa'ima kana gadi lakkiftee jechuudha. Garuu jechuudha ani maal jechuun barbaade daa'imni jechuudha namni tokko daa'ima horatee yennaa guddifatee haa jennu. Guddifatee isaa jennu dhalchee isaa jennu waan barbaade godhe jechuudha. Yeroo mana namaatti galchuu haadha isaa irraas fuudhee haa ta'u namni haati isaa sunis haa jennu namni kun daa'ima isaa akkamitti qabaa? Namni kun daa'ima kiyya akkamitti qabaa? Barumsa gaarii kennaa fi gorsa gaarii kennaa fi jireenya gaarii kennaa fi maal keessa jirti daa'imti kun jedhee hin gaafatu? Kun anaaf gaaffiidha jechuudha. Yoo tariitii haa ka'u kani haadha hin qabdu ta'a yookaan abbaa hin qabdu ta'a waan irraa beeku kana hin qabu garuu kana Waaqayyo bichaa naa beeku. Dhugaa dubbachuuf daa'imti kun baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Daa'ima xiqqoodha tuni jechuudha. Daa'ima xiqqoo agartanii gawaan ishiin gootee dabaddabdee baaftee urratti gattee jechuudha. Ani biyya keessa hin qabu, biyya alaa hin qabu. Namni bara kanaa maaliif akkatti garaa walitti jabaatee maaliif akkatti bakka waan hamaa walirratti raawwata? Maaliif garuu baay'ee nama jibbisiisa. Dhugaa Waaqayyo baay'ee nama jibbisiisa, baay'ee nama cigaasa jechuudha. Hojiin dubartiin tuni daa'ima kana irratti raawwatte akkuma feesoo ta'e yoo balleessite osoo daa'ima ishee jalaa sana akkana godhanii hin jaalattu. Maaliif akka akkana godhan ani garuu na dhiba jechuudha. Dhugaa tokko baay'ee na dhiba jechuudha. Maaliif yoo jenne namni dhalatee of jalaa ilmoo qabu tokko namni suni daa'ima sanirraa yaadu jecha daa'ima sanirraa ani boru maaliin ta'a? Daa'imti kee boru maal ta'uu dandeessi? Yoo nama kana raawwadhee jechuun tokkollee humtuu hin jiru jechuudha. Yoo namni dubbatuuf illee dhabame daa'ima kanaa fi Waaqayyo hin dubbata guyyaa isaatti ni faradaaf. Kan daa'ima ishii kanatu waan ta'an irra bu'a jechuudha. Kanaaf ani amma waan asirraa wanti nani waa tokko jechuu barbaadu maadha?
warra sagalee kee dhaggeeffattan xinnaas ta'e guddaas ta'e dhiiras ta'e durbas ta'e jechuudha. Daa'ima gaafa horattan yookaan obboleettiin keessan haa ta'uu fira keessanis haa ta'uu yoo mana namaa galchitanii mana namaa galtee jiraatti yoo ta'e maalirraa akka jirtu namni sun maalirraa akka jiraachisu ilaaluun dirqama ta'uu qaba jechuudha. Maal akkamitti akka jiraattu seerris maala seera daa'immanii mirga daa'immanii jiran fakkaata garuu Itoophiyaa keessa akka Itoophiyaatti illee waan baay'inaan irraa beekuun qabu. Garuu jechuudha biyya Arabaa kana yeroo fudhattanii namni tokko daa'ima isaa jechuudha rukutuu hin qabu. Dhugaa waaqayyoo rukutamtu jechuudha daa'imti isaaniif. Akkana Oromoon jedhu qixaaxa hin guddisu jechuu miti ga'een humnaa ol hamaa irraan ga'u loluun hin danda'amu. Maaliif mirga daa'immanii kan jedhamutu jira itti gaafatamu waan ta'eef akkasiin godha jechuudha. Inni akkasii garuu Itoophiyaa keessa hin jiru ta'e waan irraa beekuu hin qabu jechuudha. Yeroo amma inni agarra sooshaal miidiyaa kana irratti namni tokko gaafa sarratanyaa fudhatee sarratanyaa gaafa fudhatanii magaalaa keessa ta'aniitu baadiyyaa keessa fudhatu. Ni galee warri baadiyyaa amma gara magaalaa deemanii daa'imti isaanii maal keessaa akka jirtu akkamitti akka jirtu maatii akkamitti akka jirtu namni qoratee irra gahu hin jiru jechuudha. Kanaaf haati daa'imaa ilmoo namaa fuutee akka daa'ima ishee guddiftuuf akka ishee gargaartu fuute suni daa'ima sana irratti jechuudha waan barbaadde raawwachuu dandeessa jechuudha. Akka barbaadde gochuu dandeessa, akka barbaadde dhaanuu dandeessa, akka barbaadde ifachuu dandeessa. Maa ifattii moti maadhaantii moti namni namaa olii yoo nama ifatee namni namaa olii yoo namaa lolee gaariidha jechuudha. Maaliif isheen daa'imti kun guddina irra jirtu waan ta'eef karaa sirrii qabsiisudha. Garuu immoo jechuudha gaafa akkasii dabaddeemanii waan hamaa akka qaamni ishee hir'atu akka boruu isheen wanta hamaa irra geessu gaafa dhaananii namatti dhaga'ama jechuudha. Maaliif jennaanii daa'imti kun reef lafaa ol ba'uu dandeessi deemaa jirti sammuu isheedhaa. Akkamitti akka inni hir'atu ilaalaadha. Dabaddabaa kanaan akkam akka garifattu ilaala. Akkam akka keessa isheetti dhaga'amu ilaala. Namni tokko sammuu nagaa gaafa guddachuuf ta'u gaafa ol deemu jechuudha. Loluunis waan nama jiruunidha. Daa'imni daa'ima ofii gaafa guddifatu hin lolaan. Abbaan ilmoo ofii hin qixaaxatu akkasumallee haatillee hin qixaaxatu jechuudha. Osoo amma nuti yeroo daa'imummaa irra jirru waa balleessee maatiin keenya nu loluu baatee karaa sirriirra nu qabuu baatee akkuma sammuu keenya itti deemna tariitti sammuu keenya bilchaataa miti waan ta'eef waan hin taanetti baruu dandeenya jechuudha. Garuu jechuudha kun immoo lola dhiistee lola isa hamaa kana isa daa'ima qaama ishee amma hir'isu qaama ishee amma hubuu kanarra geesse daa'ima kanaa gargaa jirtu suuraa ishee kuni har'a dabaddabaa kanaanii moti haalumti jireenya isheen duraan keessa jiraachaa jirtuyyuu haala hamaadha kun jechuudha. Maaliif jennaan suuraa ishee kanarraayyuu hin beeksisa. Anuma argaa jirtan kana jechuudha. Dhaamsa inni biyya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Daa'ima keessan gara magaalaa keessanii galfattu. Barsiisaniidhaafis akkasuma isaanillee yaa gargaartuudhaaf jechuudha. Garuu daa'ima keessan biraa hin hafina. Daa'ima keessan ilaalladhaa. Maaliif akkana ta'a? Daa'imti keessan barumsa irra jirti. Waayis daa'imti keessan maalirra jirti kan jettanii ilaallachuun keessan dirqama jechuudha. Yookaan immoo yoo dandeettii daa'ima sana ilaallachuu hin qabne waan namaatti hin galchina. Ofii keessanii wajjiniin beelaa ofii keessan wajjiniin waan barbaadan ta'a jechuudha. Maaliif namni tokko gara daa'ima ofii gaafa uummatu waan nyaachisu gonkumaayyuu hin dhabu. Maaliif maalumaafuu waanuma inni nyaatu san nyaattee wajjin jiraachuu dandeessi. Garuu immoo jechuudha mana namaatti galte sammuu ishee hir'achuu boru karaatti baatee gatamu. Isheen kun amma dubartiidha karaatti baaftee gatteetti yookaan hin beeku waan irraa beekuu hin qabu. Daa'imti kun karaatti baatee yoo baatee daa'ima dubara waan ta'eef wanta hamaa irra ga'uu danda'a. Booda deebi'ee ilaalame wanti hamaan gaafa irra ga'u kana rakkina guddaadha jechuudha. Maatii saniifis rakkina guddaa daa'ima kanaafis rakkina guddaa jechuudha. Kanaaf ani dhaamsi kiyya maalidha? Warri baadiyyaa teessanii daa'imman keessan gara magaalaatti fira keessan irrattis haa ta'u gara barbaaddaniitti firas haa ta'u alagaas haa ta'u mana namaa isaa galfattan daa'imti keenya maalirra jirti akkamitti jirti jedhaatii daa'ima keessan ilaalladhaa. Daa'ima keessan eeggadhaa gaafa isheen duute yookaan gaafa isheen haala hamaarra geesse yoo duute wanti namni fidu tokkollee hin jiru jechuudha. Daa'imti kun maaliif yoo ajjeefte saati kuni yookaan tarii hidhaadhumatti faradamaa guyyaa amma teessee ba'uu dandeessi. Kanaaf warri daa'ima keessan calliftaniituma horatanii